hoggaa maalayna qiyyasan gaxirrachuu kan ni beekan akka waan qiyya qaqas jirutti maalayna kun akka gaxirrate beekan uummanni maalayna qiyya gat anarra isaatti ilaama maalayna qiyya kana والله ما لاني سي كون قترت جرا اك خنا بيخني ان ابو غافدو امني لكو ما لاني قترتون فولي جرا ما دفي من مجات الموت مجيوتي كوتا كان كبا مجيوتي نكتر وقت جان خاني فودا بر اكل اول دربني مجي يولا مغبوط مجي يولا بقى يوم دركتي نو كافودا مجي يولا فمنكايا ويا ودا مجي مثلا ناو كان نتون دبي يا والله ما شكرا أكيد جد مجانا لا تقوم تقوميته أبو فرامسا ينا يعني أنا جلاجي مجانا أبو مجا فرامسا ينا أنا جلاجي هاي بوانا تفتا ما نجلا أوستنا أنا قفا ستفتة نانجي من أقوله ستفتة ما علي جنا أنا لاقي قدر رتقا أيه بدبو أنا كوين تورا كيني في الدنيا ما علي جنا أنا ما تفتة والله أتيا مجانا وين نانجي مال أنا قفا ستفتة نانجي مجاتي كبر من أقوله ستفتة ما علي جنا ما لقى خير لهم يا نانجي aha eda malaga qiyaadhume gartama hanga maalayni taqaysa jiru qabaja kana kaani sinda badan maalayni qaysan tikishu makana gat irrate tanan waan kana dima borsa qay kana nilen garsiisto ni beekan ana fu jara kayn dagge fada waan isin baasa qiisha qaysan waan isin baasa malaga qaysan waan isin baasa hori isin rajabe fatanitu boru waan arrol kaani boru ol kaani fudatan namarratti malaga jabe fada ummati jarratti gudum fada abba jarratti gudum fada easy waan mudhiite titira manne namatti amanta waan lubbute titira manne namatti amanta la dagge fadu ani amanata konkoba ani muniran jiruta narra wa baayyen baradde waan namni university seene hin baranne wallahi baradde tinjira waan namni mana baromsaatin arkannen ani jireenya xiyya oli gadi deemu kana keessatti baradde na chakas wa insittima munira bira duftee liqii oo gaafatte torba bultamana liqii na ranar katton yoo xannaa taate malee kuma dibbata ka liqii na gaafachurra dhageessama kuma dibbala manaa xannetti xannaa si xannaan wallahi xannaa turra naa jaan eenu maliqiin kan nuwan tokko faarratti maali yoo yedde liqii xannitee liqiin teessan booda xabalaa fi jibbansaa fi murannoo gartee adda jiruu teessan guutuu murattan siifi singaltu isin jiddutti umti jechuu hoggaa namni liqii isin gaafate liqii xannuu in qabu liqiidhaa hoo xiqqoo qabatan fudhadhu xannaan sii xannaa jechuu xabiyaa ilma namaarraa dhage'a talammadaa waan takka hoggaa xannitu namni kun boodaan harka bira kaadhaa boodanaa godha jettee tahuu osoo hin taane rabbiif jiiqan namuma atirra waa nyaachiftee boodu deebi'ee si nyaata si galtee nama kanarraa hin galatee galatee fuutee kanneen kan namni kun ammoo booda hunda dura hawaasi ciniinu namatti arra waa gootee fi hunda dura si ciniina boru guyyaa si dhabe aflee si qarateeti jiruu ta'e fedhu si ajjeesuudhaaf deema na caqasi si galteemma ilmi namaa ati waan takka hin godhiniif si ajjeesuu miti gara galallee si laal harka kee hin baranne duutus faayidaan qabduuf jiraattus faayidaan qabduuf waan taateef namni irratti irraa nyaachuu turte namni irratti irraa nyaachuu ture si ajjeesuuf deema jiruu tana siin hin fedhu qabeenya keessanitti taphattanii humnatee sinitti taphattanii qabeenya keessaniin feemasa ta'uuf qabeenya keessaniin nama birattiif jaalachiisuudhaaf qabeenya keessan kaninaaf boolla ifi qottan boolla teessa ifi qottan na caqasa dhugatti isinitti himaani jiruun waa baay'ee nama agarsiisti annama kana akkana godheefi akkas godheefi inni kana naa godhuu dide namaati waa gooteefi si godha si godhuu dhiisi namni ati waa gooteef si godha kana hoggaan jiru rahmata waliin godhinaa jechuu kiyyaa miti namni kun booda naa godha jette xannu osoo hin taane namni kun booda na godhaa ji'i xanni beeki rabbiif jecha if qabiti naaf godhaa osoo hin taane na godhaa beeki xanniif qabaddu dubbiiti getan naaf godhaa osoo hin taane namni kun booda na godhaa ji namni kun booda silaa na godhaa niin beeka garaan murtiin beene xilaata baati ammoo rabbi jecha hoodhoo jiin maaliif akkana goota beektaa guyyaa namni kun si godhe sapiraayis hin taatu duraan itti yaaddee waan kan jecha akka duraan namni harka kee nyaata si ciniinu kun
osoo beektu waan kan ta'eef yoo si ciniinellee harka kee hanga ciniiname afaan keessa murtee biiti dooluu ta'e gabbaafattee harka keessa kaayyetta mufaajaa sappiraayis hin godhuu jechuu duraan itti yaaddee beektaa jechuu kana chinnaa qabadhu gadi lakkisiin maallaqa tokko fuutee warra keetitti hannattee haadhaa fi abbaa keetitti hannattee deebitee hin gaafatin keetiis haa ta'u hin gaafatin waan maqaa keetiin hin jirre maqaa haadhatiyyaa maqaa abbaa kiyyaa qabeenya kana warra kiyyanaaf jabeessattee itti kannitee deebitee abadan hin gaafatin ati gaafannaan boollaa sii qotamu takka hoo ni abaaramta takka hoo jiruu ta'e tana keessatti ati gammachuun argattuu jechuudha. Haadhaa fi abbaan keenya haqa nurraa qabani na'am dhibba nurraa qaban ammoo qabeenya kee bira kaayyattee itti kannattee naa qabi jechuun irra baaba maama qabeenyi jiru hangi kuni keeti nyaadhuu jiin kee ammoo ifumarra jabeeffadhu waan booda irraa fudhattu itti kannatin afaan oromooti halo lama shantam ayye live ranjira ifama dalagada akasi dhageessanima kanaafuu biyya arabaa keessa bu'aa bahii meeqa dalaydanii bu'aa bahii meeqa hojjettanii hurkaa kana namni gaara kamis kana namni soo biyyarraa ka'ee Soomaaliyaa tana doonii gaaza gurraacha bahara gurraacha saafaa tashtii gubbaa tatteenye lubbuu teenye tana kanninee bahara baanaa bar bahara gurraacha san kayoo ollaatte samii yoo gallaatte bahara gurraacha ajaawaa shurufkaan saasi sakraansitu san gubbaa yaane bishaan gubbaa guyyaa 15 beelooyinee gaara goda keessa teenye sifaa kanarraa sifaa bineensaa taane bahara basaasoo sa'aa 48 guyyaa 3 halkan lama gubbarra yaane yamanas baane yaman kana keessa miilaan hanga yaaneeti yaa rabbitti huduuda su'uudii keenya huduuda su'uudii kana ol dabruudhaaf madaafa moomaarree baana kana firraa eeyneeti kadhaa jabduutti dirqamatti gaara keessa bulaa torba agabuu bullee kakaraa kanatti gudeettiin jirtu kakaraa kana rakkoon meeqa jirtu kakaraa kana beelti jirtu kakaraa kana jawween nama nyaattu kana dabarree dheebuu meeqa dabarreeti gaara murabbaa ol baana hoggaa gaara murabbaa ol baane dallaalli nu fuudhee fedhu nu taphatee fedhu akka fedha nu godhee garaa nu laaffisee mana arabatti nu gurguratan mana arabaa san amata takka nu dalaysiisaniiti kadiduu hin dandeenye feenu ol nu baasanii fedhan nu gabbuusanii fedhan nu dhaabanii fedhan nu kaayanii alaakee fi isaanitti amat tokko if dura nu gurguratan waan ta'eef maallaqa ittiin nu fidansan fudhatan waan ta'eef arabnis maallaqa isaanii baasan waan ta'eef amata takka nu dalaysiisanii san booda jalaa baana jechuudha warri sifaa namaa hin qabne wallaahi gaafaan su'uudii dhufu harka kiyya kana keessa horte kiyya keessa dhiiga akka bishaaniin na yaa'e dhiiga korooksii kanan beeku itti naanaqanii dawa adda bishaaniin naanaqanii hogguun meeshaa dhiqu harkuma akka na dhadhoo'ee dhiinii irraa yaa'u kana akkaawwantii bineensan haadhu tanga dhiinii si fayyuu janii meeshaa na dheessisan qabeeloo itti dheebotte isin hin jedhu san hunda dabarreeti hoggaa nuti firraa findeessu bikka silaatti deemanii dalagatan dhufne taakka jennee dalaynee maallaqa biyyatti ergina warri keenya nu nyaatu jenneeti dhiira asii dinnee warra asii dinnee warra nu dhale kanaan nu rifate jennee warra irratti ergina hogguu warri akkana nu godhe jiruun teenya ifajjeesu malee maal laal filmaanni keenya guddaan hogguu warri si dhale akkana si godhe addunyaa tanarraa boqochuu qofa sitti mul'ata jiruu tanarra ifirraa gabaabsuu qofa sitti mul'ata carraan keenya tokkichi nuti qabnu kana qofa amata 10 nu dalaysiisanii amata 9 nu dalaysiisanii yeroo ilmi namaa nuti dhalaan qobboodha hanga amata 18 irraa amata 15 irraa ila hanga amata 30 humniti nuti qabnu 30 dabarraan dhalaan kushuuf jetti humnan qabnu sa'a 7 sa'a 8 dhaabbannaan dhaabbataan jiguu feena gatteenye salaatuun daddeetti malee dhaabbannee salaatuun ni jabaatti nu akkasiin mana namaa dalagu ba'aa dhiirti su'uudiin fuune nuti shamarran fuuna ba'aa makiinarraa gurguddoo buuseeti naadiya shaqaalaa jechi dhaabbatee kasilaa dhiirti inni fuudhuu diddaaf san hunda hammaallannaa jechuun nuti san hunda hammaallannee halkan irraa sa'aa 8 sa'aa 9 distii gurguddoo wadaajaa nu dhiisisanii
Jolle mana tala jolle mana gurba okotti nu dhaabsisanii oko kaayanne ilmoo teen oko kaaya ilmoo warra arabaa oko kaayenne isaan jalaa saanaa guurre yeroo isaan bashannanaaf gabbahan takka bashannanaaf siree isaanii gubbatti jawwaala fudhatanii ol ba'an ilmoo isaanii oko kaayanne guzobaalaa isaanii jalaa guurre ammata torbaama saddeet dalenne warri keenya gisee kana nu godhe hanqarraan keenya maali aboo maal qabatati maarree shittoodha deema jalaa bulookiinsi godhaan alaatullaa leeka hin fadoon nama akkanaa kanaan hin qoblin waan qoblaatti hin jiru. Ageessanii waan qoflaatti hin jirru. Hin fadoon maali waan qoflaa? Maka barturuno. Caalaadha. Bikkatti qofaltu ilaalee duhaa jiru. Wallahi caala amma mutii si godhee miti lamada bulookiin si godhe mana qiyya isaan. Waan kun sheeganu. Ageessanii immoo kanaafuu shamarran keenya. Ani hoggusa adii dammi afur isinii dhaamaatiin jira. Ani waan na mudate irraa fi waan obboleeyyan kiyya mudate waan jiruun tun nagoota irraan isin gorsu jira. Isin ammoo michoota kageeleetiyya akkasa. Wallahi yoom kijiba isin hime rabbii musiibaa natti haa buusu. Dubbii seenaa dhugaa malee ni moona kun dubbii dhugaa qa'e na caqasa. Geeleetiyya. Amata kudha afur bara 2000 fi naayisiin bara 2000 fi torbaan dhufeen 8 dhuma isaatiin dhufeen Suudii amata kudha meeqamma. Bara 2000 Kairootti amat bara 2008 asiin jira. Isiin na dura amata sadii jirti biyya tana. Moo afur jirti na dura. Achirraa isaa baddu bara isiin dhufte. Mana namaa kana dalagaa namni dadhabe isitti yaaman. Dalagaa dhalaan dadhabdee irraa galte isitti yaaman. Obsina isiin obsitu dalagaa isiin dalagattu. Ka garaa qabdu garaa hin qaban jettu. Ka harkaa qabdu fiddee ilmoota dalagaa jaalala keessa ilmoota baqaalaa dukkaana kanaan dhaqee dhufaa naa qabaattee kaatee dalagaa deemtee yoomiyaa dalagattee dhufti. Namni isii ol hin naqu guu ilmoon deemtu nurra darbitee dalagaa deemuu deemti jedhanii. Unkaan anfariira isii dalagaa dalagachuu isii. Qaawaa kana deemtee dalagatti. Sibira dhuftee sibira teessee daqiiqaa 5 ni dhufaaf jettee sirra dhokottee ilmoo sirra dhiiftee kaatee baafatti. Dalagattee si dhufti. Jaarsisii karaa kana taariiba guura. Maallaqa waan qabu fidee irra itti gannaqa. Dalagattee akkiniin jeen obboleettii diyyaan jeen obboleeyyan baadiyyaa qabdi. Obboleeyyan sii guutuu fiddeeti magaalaa galchitee kutaa takkarraa jalqabsiistee ilaa hanga kutaa 12 barsiiste. Tokko fuutee yuunivarsiitii geessitee yuunivarsiitii barsiiste. Kaan fuutee dukkaana banteef. Akkasi kaatee maallaqa jaarsisii itti kannee fi isii waliin qabdee hoodhaa mana naa bitaa ittee maallaqa itti argatte. Hoggusiin jee yaa obboleettiiti jaa. Yaa obboleettiiti yaan jeellaan. Arra isiin nama jiru. Isinii fituu hin danda'a. Yaa obboleettiiti yaan jeellaan. Anis maallaqaan qaba yeroo san. Isiinis maallaqa qabdi dhageeyaa. Tanni bira qote. Hoggusanii lafaa ka'e ani maqaa kiyyaan mana bitadhe. Maqaa kiyyaan mana bitadhe. Samuniira naan jette. Ati nama shakkita naan jette. Wallaahi ati nama shakkita naan jette. Eenii shakkaan jeen. Akkamitti maqaa keetiin ummaa ta'e shakkitee asirraa suuraa ta'e ergitee maqaa keetiin godhattaa jette. Obboleettiitiin yaan jeen. Ummaan tiyya lubbuu qabdiin jeen. Du'aa jira jiruu jiraan jeen. Ani biyya namaa tana keessa jiraan jeen. Yoo arra haati tiyya sana duubaa duutee mara bira mataa godhuufi. Akkasuma taate dubbiin. Yoo haati tiyya sana duubaa duute warrummaan fira keenyaatiyuu qabeenya kiyya kana haadhateenya kafaarree keenyaa janii kiyyuma kana booda maqaasiitii yoo jiraate wajji qooddanna janii hurkaan akkanatti itti raffeetana natti qorqoduu isaaniin oolu jeen. Maqaa kiyyaa yoo taate immoo namni qorqodu jiru qabeenyi kun kiyyaa kiyyumaan hin godhadhaa. Waan hin haadha tiyyaa godhus kophumatti hin godhaafi hin jeena. Bayi magannaan jettaa uzu billaati badduudha. Ayyaan badduudha. Isiin as fuuteeti obboleessa irratti ergitee dirree dhawarraa obboleessi kaaree mitira kuma takka dachii biteef. Dhaggeeffadhaa. Achuma irratti mana jaarte doorartii mana laal. Maal fakkaatu kana ulaa 8 keessa jaarte. Itti laffaate mana namaa daleetteeti beekadhaa. Kana hunda qabu jirtu biiroon daleene. Kana turkaa buustee distii gurguddoo fuuteeti beekadhaa. Maallaqa jaarsisii itti ol ergee karaa kanarraa dachiin bitte. Dachii maqaa kiyyaan biti jaarsi jennaan hin diddee maqaa obboleessaatiin dachii bitte. Sababa sanii jaarsi isii hiiqe.
maqaa inni na hiikeef maquma obboleessa kiyyaa saniin jaarradee isa garsiisetti isiin ganaa mana eegalte mana namaa daleete kuulaa 8 guutuu jaarte mana na caqasaa yaa obboleettii xiqqee taa'e yaa obboleettii xiqqee taa'e hanga isiin mana jaartu kana numaan jaan yaa wallahi geelota isiin liqii irraan fuudhin hin jirtu magaalaa tana keessa namni isiin liqii irraan fuudhin hin jirtu yaa liqiin akka mana kiyyaa akkana dhaabbate baatii tanaan bidaa quubiitaan seenti kaan seenti mana hulaa 8 hammaama baanyoo mana keessa gibbii isiidha hulaa ta gosa biraa tana mungkin kuma meeqa kuma dhibbaati dammo kuma dhibba lama hulaan bichaan hulaan itti kaan tun qoftiin fixattee jene fixaddee sagaraa takka alatti gartee ala hulaa duraa keessummaan seentu qofaan nama beekte qotuttiin jira toleen jene sagaraatti dubbii sirraa gabaabsa qottee fixxee liqiin namaa akkana gubbara jirti magaalaa tana keessatti amma liqii tanaan firraa qabala itti kafaliin jene liqii namaatti seentee hogguu liqii namaa arra isiin kaboodaa achi kannite shurtaan dhab garaa dalagattee silaa isiin noolii godhachuu deemti shurtaan dhab mana hidhaati ijoollee 3 qabdi dhaggeeffadhaa ijoollee 3 sii fuutee jaarsuma sii hawlolanii sanirratti ergite ijoollee san dura jaarsuma irratti ergite jaarsi dhaqee ijoollee fudhate jaarsa ulaa san dura dhaabbachuutti hin dhiisan hanga isiin dhuftuu jedhanii tole ijoollee sii fuutee mucaa tokko takka warra isaanii jirti duraanuu ijoollee lamaanii wajjin fuutee biyya galte hamma kaatee shurtaan qabdee isiin biyya galte amma leete gamane si me mana kiyya agarsiisa mana maali mana kiyya kan itti laffe hay waan dhageenya kan mana jaarratti ati mana warraaf obboleessamma hay mana warra keenya na jaari naan jenne haaduma baaqeetii fi mana jaaree bar hay boo maallaqaan danuu sitti ergisan warraaf hin jaarsisiise hay kaasumaan nun jeemi haadhaaf abbaa kiyya mana jaarii baati jirraa gaggacheetti warra mana jaaree malee kayoom garre ay amma ti manni sakara baqiyati manni barkada baqiyati ammas manni makakiyya jirjeenka amma khatega abba manca fudhate tuma sharmuuxitti nuti mana dhiiraa jaarruun qabnu bayo guje asumaan mancaatti fite abbaan isii dhale harka facaafachaa kaatee waan beetii dhayti mana hidhaa dhayti mana hidhaa gidee dhayte maraattuu takka jala dhaqaniiti maraattuudha mancarra kuftee mancaan diramte jedhanii mana hidhaa jala dhaqanii manni hidhaa mana poolisoonni haadha baakir yaa ibdi arablee ijoollee biyya araba maraattee dhufte bakka yaazu harka udduutuu beekni mana sanitti deebisan mana xiqqaa tokko keessatti qabaniiti ilmaasii wallaachisanii mana san keessa torbaan tokko bulte isii harki madaa haaqiban geessin mancaan diranii caqasaa qolqolee wal geesse ogguu namni isinii min dhageessanii wallollee wal finde naafisii wallollee wal findeetiin rabbi sodaadhu jee halkan tokko faa kana itti booyee maallaqa kee nan qisaasinii maqaan obboleessa keetiin jiru obboleessa kiyya moo intan waswaasiisin irraa us jettee kadhadhee dadhabe itti bu'ee wallaahi wabillaahi itti bu'ee yaa obboleettii wajji biyyaa baane nama rarta maqaa keetiin godhadhu huluma takka ati obboleessan kiyya kan akkana guddisee na kaada jaa nuti waan rakkasiitii miti bismillah intan irraa us na shakkisiisinii warra keenya faqeessin tokko miti mungkin naan jetti taay amma dubbiin isin irraa gabaabsa asii mancaatti fite abbaan isii dhale hogguu kaatee mana poolistaabiyaa dhaqanii maraattuu dhateenya biyya arabatti mataan tuqamee dhuftee jedhin harka hudduu duuba jedhanii poolistaabiyaan fuutee poolisni mana deebise mana san keessa biddeena qoonqoo godhanii ijoolleen jaad dura haayan abbummaan ilmoo isii sababa isiin warra keenya jibbeettee birraa hayte san barbaadatti dhaqe yaada ilmooti yaa seenuu dhorka nama jaarta deem intala teenya irraa maal qabda jedhanii ijoollee gandaatti ergee isii qe'ee keessa teessu mala wallaaltee maraattee mana qe'ee keessa teessu kottu jee qubaan gayyaamee fuudhee mana hakimaa geessee laal jaarsaa beekadhu hodhee ijoollee isii lamaan achi baasee mana kireesseef si galteema mana kireesseef duraan ijoollee waliin jaarsaaf ijoollee waliin adeemanii isii hidhanii kaayanii beekadha ilmaan sii isiin dhalte arianii alatti isii hidhan ilmaan keetis jala arianii mana kana ilmoo diqaalaan namicha kanaan teessu jedhanii jala ariyan mana hidhanii kan teessaati hin teessu jechuudha jaarsa keetii fi ilmoon ta'e mana kana hin seenini ati taa'ii hidhamtee teessa maal sii godha akkasii jaarsummaan san fuudhee mana xiqqishee tokko kuma lama kireessee fi dirree dhawaa tana keessa
mana yoo gachiifte miillisii ala jiru ganaa kuduraa qafiira dheeytee kuduraatti maantee fi shonkurtaa fiddee mana kireeffatan dura keessee warri mana kiraa sin duraa asii kaasinuutti dalagata achi dinnicha jalaa facaasan achi timaatiin jalaa facaasan obboleessi isiisan makiinaan intala warra abaluutiin pip godha gibbii isiisanii galfatee haadhaa fi abbaa hulaa takka kophaa kannee fi qabeenya isiisan keessa akkana laal intalti biraa ta isin itti hurkite intalti biraa akkana laal dirii ol qabattee fi intala lagguu isin kuduraa gurgurtu gubbaan tankaalfattee kanarraa nurraa eeqaamee kuduraa gubbitannee yaanu ittiin laal jaartiin obboleessasii itti qishnaa godhaa itti hanjamaa godhaa hogguu isinitti himan namatti himtan hogguu namni warra keenya moo warra keenya akkas na godha warra kee an afaan oromoo kan itti isinii himu beeku na guddanii gubadde hogguu namni isinii himu warra keessan barin beeytu warra keessan barate mee dhukkubsadhuuti deeni warra keessan baatii lama ciisii iflaali siga shorroysaniiti amalan qabduu fi bala baatee siin jalta akkaasi fageessanii waraabessaa siin dhufe dambar warra keessan bar anarraandara dhugaa rabbi dubbachuudhaaf eega diinni diina taate eega naasuu dhabuu walii naasuu dhabuu taate jaarsi kiyya abbaan ilmooti yaasan akkas na haa godhu jaarsi kiyya abbaan ilmooti yaasan irraayis ni bareeddi alagaadha haa na godhu yoo ana na godhe ilmaan isaan godhu ani rakkoon qabu haa na godhu qabeenya kiyya guutuu jaarsi kiyya san irra deebisee ilmaan kiyyaa fi tabirallee narra fuudhee ilmaan kiyyaa fi ilmaan ifiidalee fi jaartii fi fuudhee san waliin itti haa bashannananii an ilmaan kiyya bakka san keessa naaf jiranii qabeenya kiyyaa boru yoo maraatanillee if eega if baran alaana fuudhan jeetii jaata si galteema warri gowwoomtan jaarsa keessanii maallaqa dheessitanii warra keenya wallaahi warra keessanirra jaarsa keessan harka dhibba ka ilmoo dhaltaniif harka dhibba haa godhu jaarsa kiyya ittiin aaru ilma alagaati ittiin aaru na godhullee ittiin aaru ilmoo dhaleetiif hin jira jala dhiigeetiin jira yoo inni rabbiin sodaanne akkas na godhe ilmoo isaa san gadin darbu ni dhalee gadin darbu ilmoon isaa san ammoo haadhaan taa'aaf yoo qabeenya isa kiyya san keessa iffarte qabeenyi kun haadhatti jaatii beeka guddachaa deema wayii horaa beema yoo abbaan na aree gaaf tokkollee yoo tu'uu baadhe turtutlee turtu qabeenya kiyya keessa na deebistee ilmoontichi geessanima qabeenya kiyya keessa na deebistee ilmoontichi warra keenya obboleessi halla yaada koo kanniif obboleessa kee gargaare ni qabda gargaare haa bitatu waan fedhe bitiif hanga namni obboleessa gargaare bira dhaabbadhu fuutee obboleessa kiyya maqaa obboleessa kiyya maal jechuun min maalaatti no maqaa abbaa kiyya caqasaa wayni isinitti himaa feetan fudhadhaa feetan isaa ani immoo himuu hin dhiisu warri keenya kanu dhale hanga nuti amata 14-15 hanga nuti isaan bira jirru nuti ilmoo isaaniitti dhufedhan takka deemnee ala baane taanaan takka deemnee dhiira heerumne taanaan lammata warra keenya irratti nuti diina nuti alaga ilmoo mucaa dhiiraatis yoo qabaatan sanumaatu isaanii ilmoodha akka waan nan dhalin na laalanan akka waan alagan na laalanan takka mana isaaniitti gabbu'ee mana dhiiraa seenee itti ol deebinaan anaa fi ollaan wal qixaa miti ollaan narra fedhanii anaa fi ollaan wal qixaa miti ollaan narra fedhan ani ammoo jaarsuma kiyya gartee kanii wajji gachiise kanumaan ilmoo raalalee san gartee jallatus sanu hireeti rabbumaa hiree gartee gaa hiree shamarran keenya rabbumaa hiree jaldeessaa bineessaa nu godhe nasiiba waan hin qabneef jalluma kiyya jaarsuma kiyya san jala taa'ee jala kufee iftahee jiraachuu waan hin dandeenyeef isuma san sossobadee wajjin jiraachuun carraa kiyya guddaan carraa biraa ammoo lubbuun maallaqaan ifiifuu dalagadhee humnatti baasee fiduu hin dadhabin fiduu danda'e maqaa kiyyaan haadhatti ta'ee abbaa irratti ta'ee qabeenya kiyya irratti horachuu maaltu na dhorka waa hunda maqaa kiyyaan shintibeetii maqaa namaatiin hin godhan sagaraa maqaa namaatiin hin jaaruwan tattifi caalattattuu daanan san maqaa namatti hin godhan maquma kiyyatti hin godha yoo maqaa nama godhu malee naan taane gurgureetiin daaba mormatti danda'an gurgureetiin daaba kiyya mormatti danda'e maallaqa baankii qaayyadee taa'ee sumni hin nyaadde fixa iddaan maqaa nama godhu qabeenya kiyya si galteema